Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast Oromiyaa International Broadcast irraa oduu irraa qabannee dhiyaannee jirra oduu waliin Khaliif Abdullaati. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu Qaadiriin Bilchiginnaa manguddoo Qamar Muusaa fi haadha mana isaa waliin mucaa keessan caalaa fidaa jechuudhaan manguddoo waggaa 80 ergamtoota sirna kanaatiin badii tokko malee mana hidhaatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Manguddoota kana mucaa keessan caalaa fidaa jechuudhaan abbaa Araddaa Jamaal Ibroo nama jedhamu ajja gubbaa irraa natti kenname jechuudhaan haadha caalaa gaddisanii abbaa jaarsa ganna 80 mana hidhaatti galchanii jiraachuu naannawicharraa jiraataan nuti dubbifne waa'ee bitti maniiti jiran. Barataa caalaa isaatu qeerroo Gooroo guutuu jaaraa jira jechuudhaan sababa tokko malee barbaadaa akka jiranillee maddi keenya kun dabalataan kaasaniiti jiran. Dabalatoo tanaatiif Daraartuu Shaamee. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu keessatti sababa ilmaan keessantuu karaa cufee qeerroo nurratti jaaraa jira jechuudhaan haadholee fi abboottii hedduu akka hidhaa jiran maddeen keenya waa'ee bitti himan. Namoota hidhaman kana keessaa barataa caalaa Qamar Muusaa kan jaamu badii takkaan maletti qaama mootummaatiin barbaadamaa akka jiru dubbatan. Isa barbaadanii kan dhaban yoo ta'u haadhaa fi abbaa isaa caalaa fidaa jechuudhaan abbaan Araddaa poolisii humna addaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan mana jireenyaa warra caalaa dhaquudhaan ajajaatu gubbarraa nutti kenname kan jiru yoo ta'u haadhaa fi abbaa caalaa fuudhanii jaarsa umriin isaa waggaa 80 kan ta'u mana hidhaatti akka galchan dubbatan. Caalaa isaatu qeerroo Gooroo guutuu jaaraa jira jechuudhaan sababa tokkoon maletti barbaadaa akka jiranillee dubbatan. Yeroo ammaan tana waraanni mootummaa kaabinoota gandaa waliin ta'uudhaan ija qeerroo irratti xiyyeeffatanii namootaan adda durummaadhaan hubannoo hawaasa keessattii fi akkasumas fudhatama qeerroo biratti qaban hundarratti xiyyeeffatanii akka hidhaa jiranii fi akka dorsisaa jiran dubbatan. Walumaa galatti haalli aanaa Gooroo guutuu keessatti deemaa jiru hedduu kan nama yaaddeessuu jiran. Yeroo ammaan tana akka dhaamsaattis kan dubbatan Oromoon tokkummaadhaan lafaa ka'ee waliin qabsaa'ee yoo waan amma deemaa jiru kana ifirraa hin mulqanne salphinaa fi hirrakkinni nu mudachuuf deemu kan amma keessa jiru caalaa waan nama yaaddeessuu jiran. Oduma wal fakkaatuun mootummaan humnaan biyya bulchaa jiru kan maqaa Bilchiginnaa moggaafate duguugaa dhala ilmaan Oromoo qofarratti hin xiyyeeffate akkuma itti fufetti jira. Walliftuu Oromoo tan taate artisti Seenaa Kamaal humna waraana mootummaa kanaatiin erga hidhamtee bubbulteeti jirti. Dabalata gabaasa kanaatiif Daraartuu Shaamii ammaas akkattaan honatu simbiraan geessi. Walliftuu Seenaa Kamaal gaafa sirni wayyaanee biyya bulchaa tures nama dhaadannoolee akkanaatiin beekamudha. Agaazii miti magaaziinuu addaan nun baasu jechuudhaan tokkummaa Oromoo nama lalisaa turedha. Weellistuun uummata Oromootiif hamilee tahaa turte tun qaama jijjiiramaa kan jiru Bilchiginnaadhaan butamtee erga hidhamte ji'a 3 ol lakkoofsisuu maddeen keenya IBT himan. Walliftuu Seenaa Kamaal kan hidhamte bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamte yoo ta'u yeroo adda addaatti mana murtiitti deddeebi'aa yoo turtu wanti isiirratti banamees labsii yeroo muddamaa cabsitee namoota 4 waliin taatee argamte jechuudhaan kan himatamteedha. Haa ta'u malee manni murtii mirga wabii eegee fi qarshii 20 akka kafaltee baatu murteesseeti ture. Ta'us garuu namoota wajjin qabaman keessaa warreen maallaqa qaban kafalanii bahuu isaanii maddeen keenya kun ni dubbatan. Weellistuu Seenaa Kamaal qofti mana hidhaa kana keessatti haftee jirti. Yeroo ammaan tana wanti garaa nama nyaatullee ja'an. Weelliftuun tun haadhaa fi abbaas hin qabdu nama haati koos abbaan koos Oromoodha jedhee lubbuu ifii Oromoodhaaf dabarsee kennee jiraatudha jedhan. Haa ta'u malee yeroo ammaan tana qaama jijjiiramaatiin qabamtee erga hidhamtee kaasee mana hidhaa keessatti dararaa fi rakkoon isiin argutti jirtu hedduu ulfaataadha jedhan. Akkasuma uummanni Oromoo artistii fi hundaafuu gurra kanneen dhaggeeffatee rakkoo isaanii cinaa akka dhaabbachuu qabullee dubbatan. Oduu gama biraatiin dhaabni Oromoo gabroonfataa jiru OPDO'n duraanii kan maqaan isaanii kaleessa Odippaa Arramoo Bilchiginnaa taate diraamaa haaraa Oromoo irratti hojjechuuf deemti jechuun keessa beekaan tokko IBT himeeti jira. Diraamaan Bilchiginnaa kun akka waan Bilchiginnaa naannoo Amaaraa waliin wal dhabanii fakkeessuun deeggarsaa fi filannoodhaaf haala mijeeffachuuf jecha uummata Oromoo irratti shira addaa uumuuf akka deemsu iccitiin isaanii jalaa baateeti jirti. Akkuma barame ergamtoota isaanii kan sadarkaa godinaa aanaa hanga gandaatti qaban leenjii dhaabaa jechuudha. Yeroo gabaabaatti keessatti yaamuuf akka jiranillee namni eenyummaa isaa of ibsuun barbaanne kun IBT himeeti jira. Dabalataanis maddi keenya kun dhimmi kun hawaasa Oromoo keessaa fi ala jiran hunda bira gahee uummanni Oromoo dammaqinaan diraamaa kana akka fashalsuu dhaamsa isaa dabarseetii jira.
Biyyattiin Itoophiyaa rakkoo hamaa keessa galuuf jirti jechuun rogeeyyoonni siyaasaa garaagaraa dubbataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa erga dhukkuba COVID-19 sababa godhachuudhaan filannoo akka ta'e abbaa hirrummaa isaa mirkaneeffatee booda humnaan bara hojii jahaffaa jedhee moggaafatee ajjechaa fi hidhaa hayyoota Oromoo irraa kan ka'e wal dhabdee paartiilee siyaasaa waliin uumeen mootummaa naannoo Tigraay waliin wal waraansaa labsee hanga ammaatti raafama siyaasaa keessa jirti. Dhiyeenya kana ammoo wanti Itoophiyaa mudachuuf malu gaaga'ama siyaasaa fi dinagdee biyya sanii balaa hamaa keessa galchuuf jira jechuudhaan rogeeyyoonni siyaasaa dubbataa jiru. Keessumaa erga Suudaan kibbaa waliin hariiroo waliin qaban muranii booda shakkiin gama Ijiptii hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti gaarreeffannaan jiru hammaachaa dhufee jira jechuun dubbatan. Gama biraatiin waraanni Suudaan lafa yeroo dheertuu Itoophiyaan nu harkaa fudhatee deebifanne jechuun daangaa Itoophiyaa seenanii humnoota naannoo Amaaraa waliin wal waraansa erga eegalanii guyyaa lama lakkoofsaniiti jiran. Kun ammoo ka'umsa waraana Alsiisiin Suudaan waliin wal ta'uun meeshaa hidhaa Abbayyaa jalatti waan guurrachuuf deema fakkaata jechuun rogeeyyoonni siyaasaa garaagaraa fuula sooshaal miidiyaa irratti barreessaa jirani. Gama oduu biyya alaatiin pirezidaantii Ameerikaa ta'uun tajaajilaa kan turan Tiraamp ammallee Joorjiyaa anaatu injifate jechuun ragaa tokko malee himataa jiran. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp bulchaan kutaa Joorjiyaa miseensa Riippablikaa ta'ee injifannoo Joo Baayiden akka jijjiiraniif gaafatani. Barreeffama tiwutarii isaanii irratti walitti aansuun baheen Biraayan Kempii walgahii addaa seeraa baastoota naannichaaf akka qopheessan waamicha dhiyeessanii jiru. Kunis kan ta'e duulana filadhaa miseensa seeneetiin Joorjiyaa taasifamu irratti erga hirmaatanii yeroo muraasa booda ture. Pirezidaantichi ammaas injifatamuu isaanii kan hin amanne yoo ta'u ragaa tokko malee injifannoo Baayiden hanna jechuun yeroo hedduu irra deddeebiin dubbataa jira. Joorjiyaan naannoo morkii cimaan itti gaggeeffamu yoo taatu bara 1992 as yeroo jalqabaaf dimokiraatota filachuu isaanii Baayiden sagalee muraasaan caalaan akka hin mo'atan isaan gargaareera. Tolega kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast Oromiyaa International Broadcast irraa oduu narraaf qabannee isiniif dhiyeessine kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Qopheessee dhiyeessuudhaan kan isin biraan gahaa ture Khalifa Abdullaati hanga oduu teenya biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.